Namichi kun dhibeen itti hin dhagahamu. Maal? Dhugaadha dhageessan. Dhukkubni itti hin dhagahamu. Harka isaa cabsuu dandeessu. Cirrachaan isa rukutuu dandeessu. Lilmoodhaan waraanuu dandeessu. Yookaan harka isaa ibiddarra qabuu dandeessu. Garuu wanti tokkollee itti hin dhagahamu. Inni namoota 300 guutummaa pilaaneetii kanarra jiran keessaa isa tokko. Inni eenyu? Yeroo murame maal godha? Egaa hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo, kun Muraad Moo Productionidha. Mallattoo subscribe kun maamila keenya ta'uu hin irraanfatina. Maqaan koo Steven Pitt jedhama. Biyya Ameerikaa Washington keessa jiraadha. Ani CIP waliin dhaladhe. Steven haala baay'inaan hin argamne dhukkuba maqaan isaa congenital insensitivity to pain. Afaan Oromootiin dhalootaan miira dhabuu waliin dhalate. CIP'n garmalee baay'ee xiqqaadha. Daa'ima tokkotu daa'imman miliyoona 125 keessaa dhukkuba kanaan qabamuu danda'a. Steven yeroo ijoollee turetti warri isaa wanta ajaa'ibaa tokko waan isaa hubatan. Yeroo inni ilkaan baafatu arraba isaa akkuma ijoollee biroo ni ciniina ture. Garuu akka ijoollee biroo yeroo dhukkubni itti dhagahamu yookaan dhiiguu jalqabu ciniinuu hin dhiisu ture. Kanaaf maatiin isaa gara hospitaalaa geessan. Ogeeyyiin yaalaa qorannoo garagaraa taasisaniif. Qorannoowwan kanneen keessaa lilmoodhaan waraanuu, ibidda miila isaatitti siqsuu fi kan kana fakkaatu taasisaniif. Yeroo gogaan Steven dhiigu akkasumas bishaan qabatu, inni garuu tasgabbaa'aa ture. Sababni isaas dhukkubni isatti waan hin dhagahamneefi. Yeroo sanatti haala koo namni beeku hin turre. Doktoroonni umriin koo waggaa 7, 11, 15 akka hin darbine tilmaamanii turan. Sababa dhukkubni isatti hin dhagahamneef yeroo Steven guddachaa turetti of eegaa hin guddanne. Bakka ol ka'aa ta'e irraa utaala. Baayiskilii isaa irratti hojiiwwan balaaf nama saaxilan hojjetaa ture. Kana hunda kan raawwatuuf wanti isa miidhu akka hin jirre waan yaaduufi. Guyyaa dhalootaa koo waggaa 25ffaa irratti halkan gaarii ture. Halkan gaarii ta'uu qaba ture. Miila koo kushinaa keessa muka jirutti dhahe. Eegasii borumtaa isaa ganamas keessaa sa'aatii 3tti dammaqe. Yeroo sanatti miilli koo ta'uu isaa hubadhe. Steven waggaa 40 keessatti yeroo 80 ol cabeera. Waggoota darban keessa lubbuun hafee amma jiraachuun isaa ajaa'iba ta'uu dubbata. Dhukkubni sirna alaarmii qaama keetiiti. Yeroo waa si waraanu si dhukkuba. Sana booda waan si waraane san irratti akka tarkaanfii fudhattu si hubachiisa. Garuu qaamni Steven mana sirna alaarmii hin qabneedha. Sababa CIPtiin miira ulachuullee hin qabu jedha. Yeroo tokko hiriyyaan kiyya konkolaataa keessa seenee konkolaataan koo gaazii akka jedhu natti himee ture. Kanaafidha ijoolleen addunyaa kanarra jiran baay'een dhukkuba kanaan qabaman lubbuudhaan yeroo dheeraa hin turreef. Waan dhukkubni itti hin dhagahamneef yoom akka dhaaban hin beekan. Garuu Steven namoonni CIP qaban dhuma isaanii akka beekan barbaada. Miidiyaa hawaasummaa isaa kan itti fayyadamu kanuma hubachiisuufi. Namoonni beekuu qabu. Namni CIP qaba jechuun isaaf dhumateera jechuu miti. Dhugaa dubbachuuf ammallee umrii dheeraa jiraachuu danda'a. Miidiyaa hawaasummaa kootiin fayyadamee namoota biroo addunyaa guutuu keessa jiran kanneen haala wal fakkaataa na waliin qaban barbaada. Akkasumas akkan an of jaalladhu isaanitti hima. Haalli akka an eenyu ta'e akkanaaf himu hin hayyamu. Seenaan Steven ilaalcha dhukkubaaf qabnu jijjiiruu danda'a. Dhukkubni nama dhibamsiisullee, mijataa ta'uu baatullee, nama aarsullee. Dhugumatti dhukkubni yeroo nutti dhagahamu waan hojjechaa turre irraa akka deebinu nutti himaa jira. Kanaaf miira dhibee qabaachuu keenyaafuu Rabbiin hanga dandeenyu galateeffachuu qabna.
Hordoftoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kan isin waliin ture an Muraad Muhammad. Yeroo keessan irraa waan nu laattaniif guddaa galatooma. Yaada yoo qabaattan koomentii nu dhaqqabaa. Like, subscribe gochuu hin irraanfatinaa.